Nagenya dorso kamirtan kabintota rawatota OMN darabee dur ijoollee nageenya jirraa ijoo maahuniidhaan isinitti Bula maqaa Melilik jedhuun durfamee sirna abbaa hirmaa fi cunqursaa diriirfatan tikfachuuf akkasumas kanneen kabajamuu mirga sabootaa dura dhaabbatan gaaffii uummattoota ukkaamsuuf shira xaxaa jiru ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase. Qabsoon bilisummaa Oromoo akeekafiin galee mataa isaa qaba waan ta'eef osoo akeekni fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo mana isaa rukutiin baaburri qabsoo bilisummaa Oromoo kan dhaabbannis beekamaadha jechuun ajajni ABO WBO ibsa baase. Ibsi kun qabsoo bilisummaa Oromoo ololaan cabsuun gonkumaa hin danda'amu jechuun jalqabama. Yeroo ammaa kana ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa guddaarra gahee waan jiruuf jabinaa fi laafinni qabsichaa irree Oromoo irratti hundaa'a malee olola alagaan kan daddaaqamu mitis jedheera ibsi kun. Organitan godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti waraanni bilxiginnaa ajjeechaa jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwataa jiru. Guyyaa kaleessaa muddee 10 bara 2021 qofa kamisee addabaabaayii irratti namoonni lakkoofsan 10 ta'an gara jabeenyaan ajjeefamanii jiru. Guyyaa kaleessaa namoonni lama immoo iddoo birootti waraana biyyiin ajjeefamu odeeffannoon arganii mirkaneessa. Kana malees waraanni kunneen duula qabeenya uummataa saamutti bobba'anii jiraachuu OMN jiraattotarraa qulqulleeffateera. Oromoo qabatee ajjeechaa lixa Oromiyaa fi kaaba Oromiyaa Walloo keessatti raawwatamaa jiru uummata Oromoo cabsuu kan kaayyeeffatamedha jedhan qaamoleen hawaasaa garaagaraa OMN fi yaada kennan. Duullee duguggaa sanyii waraanaa biyya Ahmadiin Oromoota qulqulluurratti raawwatamaa jiru kun amma qofa osoo hin taane kan yeroo dheeraa boodan karoorfamee hojiitti hiikamaa jirudha jedhan kanneen OMN dubbise. Kana hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiraatan gamtaan baanii sagalee tokkoon sirna biyya Ahmad balaaleffachuu qaban jechuun dhaamameera. Duullee maatii qabsaa'ota adamsanii hidhuu cimeetti fufee jira. Uummanni tikaa bilxiginnaa soddaa qondaalaa ABO battee urgeessaa obbo Shubbulaa fi dargaggoo Aabboo Turoo jedhamu magaalaa Maqii keessa qabanii waajjira poolisii magaalattiitti hidhanii jiraachuu maatiin OMN himan. Namoonni kunneen erga hidhamanii har'a guyyaa 5ffaa yoo ta'u maatiin hidhamtoota kanneen akka hin ilaalle ugguramuu himu. Guyyoota 5 kana keessa guyyaa 2 qofa nyaata geessaniif halaalatti poolisiin harkaa fuudhee akka geesseef maatiin dubbatu. Dargaggoo Aabboo Turoo poolisiin mana jireenyaa isaatti itti dhufuun humnaan ukkaamsanii akka fuudhan maatirraa Oromiyaa miidiyaan sarkodeeffateera. Barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenee Bakuriyaa akkasumas rogeessa siyaasaaf diinagdee Iyyaasbaar Tasfaayee erga hidhamanii as mana murtiitti hin dhiyaanne jedhame. Barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenee Bakuriyaa torban dura mana hojii isaa dukkaana kitaaba Elillee Finfinneetti argamu keessa humna poolisii fi tikaatiin butamee mana jireenyaa isaa erga sakattamee booda waajjira poolisii aanaa 4ffaa kutaa magaalaa Addis Katamaatti hidhamee jiraachuu maatiin Oromiyaa miidiyaan torkatti himan. Rogeessa siyaasaa Iyyaasbaar Tasfaayee guyyoota 3 dura mana jireenyaa maatii isaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee keessatti argamu qabamee waajjira poolisii aanaa 3ffaa kan duraan Maayikalaawii jedhamutti hidhamuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Maddeen keenya akka ibsanitti obbo Hinseenes ta'ee Iyyaasbaar Tasfaayee hanga yoonaatti mana murtiitti kan hin dhiyaatin jiran yoo ta'an sababni hidhamuu isaaniillee wanni itti himame hin jiru. Iddoo gayyatootaan dureen bilxiginnaa biyya Ahmad injifannoo kaaba biyyattiitti arganne giddu galeessattis ni galmeessina jechuun akkuma dhaadate Oromiyaa keessatti akka duguggaa sanyii raawwachuu itti fufee jira jedhu ogeeyyiin. Abiy Ahmad torban tokko dura injifannoo waraana kaabaa irratti hin galmeessine giddugala biyyattii irrattis ni lammeessina jechuun dubbatee ture. Dubbii isaa kana faana dha'umsa 23 poolisiin bilxiginnaa Oromiyaa abbootii gadaa Karrayyuu fi hirmaattota jila gadaa Michillee irratti duguggaa raawwateen abbaa gadaa Kadiir Hawaas dabalatee namoota 14 ajjeesee ture. Ijoon keenya kana fakkaata babal'ina oduu keenya idilee keessa argattu fayyada.